Sayyidu hadda wanni sibira dhufeef waan hunda murteessee sitti heerumuudhaaf hin dhufe. Wanni asitti dhufee jechuudha. Hedduu takka aarii ture waan sumayyaan si goote argeetiin jechuudha. Booda si haamteetiin akkasii ilmaan kan kisii mul'isiisin jettee si dhufteetiin si haamsan hedduu takka argee aarii ture. Kanaafuu an hadda wanni asitti dhufeef jechuudha waan hunda murteessee bakka waan hunda waan dabrinaaf dhiisi. Kadabra raka mau dhufu caala jedhani bakka akkasitti bakka waan hundumaa dhiisi bakka kana booda sitti heerumuudhaaf hin dhufe jechuudha bakka sitti heerumuuf murteesseetiin hin jira bakka. Roozaan dhageette ani nama fuudhu qopheeffadhee jira. As olii gad oofta takkaa tole gette takkaa hin diddi takkaa tole gette takkaa hin diddi takkaa ni bootta yoo namni si boo'es yoo namni si loles sodaattee deemta ati nama sodaatta gaaf duraan taphataa turte hedduus kadhe. Kamera fuduun durattis kamera alatti illee Sa'iidaan mallee lammata akka miine sodaadhe kana yaanni kiyya ni miitii mucattiin kun maaliifuu nama ofiin dhaabbattu miti nama jecha namaan deemtudha jecha namaan deemuudha malee gaafa duraarraa maaltu shii magan kalaas Sa'iid faana wal jaalattan walii galtan haati manaa isa faana mata meeqa dararamtee akkana isa dararaa jirti miti ati immoo isa kana diina isaarraa hambisuudhaaf jettee osoo miidhamteeyyuu itti heerumuu qabda ture. Video Roozaan gadhiiste argee jira video sun maali Sa'iid gadhiise illee argee jira asirratti ani maal jechuu barbaada egaa namni keenya yeroo baay'ee namni yoo iftoominaan yookiin dhugaa wayii isinitti hime nama aartanis in aartu malee immoo waan keessa kiyya jiru dubbatu hin dhiisuu isiniin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkan immoo achi ilaalee argetti illee hordoftoonni hedduun yaada kiyya ni deeggaru jedhee yaada assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyya. Egaa akkuma isiniin jedhe gaafa duraa namni haamlee isa cabsee namni diina fuulduratti itti kolfisiisee nama gamaa gamasi qubatti qabsiisee Sa'iidootti tokkoffaan haadha manaasaa sana daranuu ani kan na aarsite Roozaa keenya jechuudha. Roozaa keenya kana akkuma yeroo baay'ee isiniin jedhu niin jaaladha ni kabajaanii nama gaariidha miskiinummaa ni qabdi onnee laaftuu qabdi. Hisdillee hin qabdu akkuma argitan sana bashaasha Roozaa jechuudha. Roozaan fi viidiyoon osoo hin ta'in as magaalaa kana guu jirtu sirriitti beeka. Kabajaashii sana tuquuf osoo hin ta'in ammallee yaanni Roozaan fiddee dhufte anaaf naaf hin liqinfamne jechuudha. Maali yoo jettanii isa miidhuuf dhufte. Namni yoo ogguu namni waa takka jedhuun deebi'ee laafee onneesaa kana namu argetti gadi gadhiise hin taatu. Waa jabaatanii qabatu maali yoo jettanii gaafa duraallee namtittiin kun dhuftee itti bobboossee ati hiriittii kiyyaa ani hedduu si jaaladha jettee haga kennaa ishiidha kennuutti kagoote maaliif isa harka ishii baasuuf laaltoftaa kun egaa keenya mucayyoon takka sammuutti hin qabanne jechuudha. Ammallee maal jechuu barbaade har'a gaafa inni dura sana kadhatee kabajaan yaa Roozaa walaa fuunuu yaani diinuma kiyya jala dhaabbattee yuunan salphisiinii waan fedhe haa ta'u wal fuuna jedhee kadhatee kabajaadhaan aga qubeellaa fidee fi dhufee surprise ishii godhutti argitanii jirtu waan haaraa waan inni isiniif ibsu takkallee hin jiru jechuudha. Har'a ammoo maaltu yaadamnaan maal taanaan dhuftee ammoo na fuudhii jetteen boruus immoo ani kan jechuu barbaade ladhiifa manaaf godhaa asirratti yaa akkuma isiniin jedhe namni yaada kiyya kanarratti yookiin arrabsoo yookiin guggumii dhabu hin jiru namni natti gunguma ergama biraa fakkaata kun maaliifiyyuu akkuma isiniin jedhe namni kun jabaatee morkatee osoo mucaa kana diina hafoodhaa ol fuudheenii jabeesseenii dubartii jabduu dubartii isa horattu taate Sa'iid kun olii gad akkana hin maraatu biyaansi mucaan kun ilmoo isaa haa jibbuu ijoollee isaa haa jibbuu osoo hin ta'in ijoollee kiyya jedheeyyuu magaalaatti deemaa jira argaa jirtanii dararamaa jira amata guutuu dhiirta akkasitti ilmoo ofii soqxuun jirtu dhiirti amma si nyaatee ilmoo keessa wajjin nyaatee akka shongora kana tufee singata yoo dhugaa dubbanne Sa'iid jechuun gara laafaadha miskiina ilmoo isaatiif haarsaa ilmaayyan isaatiif jecha haarsaa guddaa kaffalaa jira kuni hedduu tokkoon ani ajaa'ibsiifadha garuu immoo Roozaan keenya gaa amma na fuudhi malee jettee ifa gala kana dhuftee jirti miti wallaahi borummoo yoo deebitee Sumeeyyaan sitti haa hafuu inni akkasii inni siin bahee achiin galee ani miskiina ani akkas ta'ee jira ijoollee faana dararamaa jira inni ni kijiba jette immoo ammallee deebitee Sumeeyyaan garaa na nyaatte jette Sa'iidaan mallee lammata akka miine sodaadhe kana yaanni kiyya ni miitiin mucattiin kun. Maaliifuu nama ofiin dhaabbattu miti nama jecha namaan deemtudha jecha namaan deemuudha malee
gaafa duraarraa maaltu ishii magan kalaas Sa'id faana wal jaalattan walii galtan haati manaa isa faana mata meeqa dararamte akkana isa dararaa jirti miti ati immoo isa kana diina isaarraa hambisuudhaaf jettee osoo miidhamteeyyuu itti heerumuu qabda ture. Egaa namni barre amma akka jettutti onnee kiyyarraa si jaalladha jaalala dhugaa sirraa qabaa jettee jirti. Namni immoo nama jaalatuuf haarsaa akkasiin kaffalu kan nuti kabeeknu jaalala jechuun haarsaa guddaa nama gaafata. Naman jaaladhu tokkoof immoo ani qilee kana seenaaf dhugaadhaan ani jaalala onneerraa yoo taate jaalala dhugaa yoo taate jaalala shiraa fi sharrii hin qabne yoo taate ani namaaf jedhee osoo hin ta'in kabajaa abbaaf haadha kiyyaa eegee abbaa fedhe yoo jaaladhe yaani kuni ka aybii hin qabu jechuun qaanyi takka hin qabu. Jaalala ka jaalalli jaalala eega dhugaan jaalattee gaafa duraarraa maadiddeen ammoo akkamitti isaaf isa mararsiifatte viidiyoo keessan argeeni hedduu garana nyaatte maal jette yoo dhugaadhaan jaalala dhugaa taate Sa'idoon keenyas atis olteen buliini dhiirummaa kee asirratti agarsiisuu qabda namummaa kee asirratti agarsiisuu qabda maaliif iyyuu namtittiin sunuu kasi tuffatteef hin godhu ijoollee isaatii jecha inni garaansa waan takka hin dandeenyeef waa takka hin godhu jettee si tuffataa jirti. Ani har'a borusoon jedhi roozaa taate jinnii taate abbaa feete fuutee morkatuu qabdaa jedha. Hordoftoonni si waan jettan yaada keessan koomantiin barreessaa. Egaa akkuma Sa'idoon jedhe nu ibsee jira. Ijoolleen hedduun nama mararsiifatanii anuu sitti heeruma jedhanii na gaafatantu jira jedhe. Wallaahi kijiba osoo hin ta'in koomantii kiyyallee jala seenaa laala karaa keessaallee nama naa barreessee jira. Ana kanaafu jechuudha. Maaliifuu Sa'idiin kana ana faana wal naqunnamsiisi waan koo ani akka dubartii jabduu tokkotti isa horatuu danda'a kannaan jedhan Dubaay irraa Suudiirra ijoollee hedduu jira. Garuu ani dubartii ta'ee hammaattus toltus haadha manaa qaba ilmoo qaba ani jidduu zeemee fattaalee yookiin walitti fiduu hin barbaadu mushamma umurii kanarra ta'e gaafa ijoollummaa kiyyaayyuu waan akkasii godhuu hin jaaladhu. Maaliifuu namaaf nama walitti fiduun akka kiyyaatti naan fudhatamu maaliifi abbaan wal jaalatee lamaan yoo waliin dubbate irra gaariidha ka jedhu keessa kiyya jira jechuudha. Innaan immoo nama ijoollee qabdu waan akkasii gochuun gizee kana keessa narraan bareeduuf malee ana ijoollee hedduun na gaafate jechuudha. Sa'id kana nu yaani wal nuqunnamsiisi. Kaan immoo innuu isiniif ibsee jira. Yeman kana keessatti namni maqaa ofiif jecha maallaqa fedhe gannaqee yoo fuudhe ilmoo ofii akka gurguruuti. Yeman kana keessa dubartii akka gurguruu jedhama maallaqa hedduudhaan amma Arsii keessatti yaani waan baay'ee gaafatamaa wacii hedduu qaba jedhu miti oguu dubartii fuudhan ka biyya kana immoo kana daran maallaqa keessan gannaqxaniillee warqii meeqaatamaan fuudhu dubartii biyya kana. Maaliif garuu immoo har'a heerumanii boru yoo hiikanuu isaanumaatti hin fakkaatu. Maaliif maqaa isaaniitiif manuma heerumanii bahani akka jedhaman barbaadu. Kanaafiyyuu Sa'id namni guddaan kun abbaan ijoollee lamaa kun daa'ima sabiyyii ganaa kan amata 15 fuudhuu danda'a. Teessee kan eeguu dandeessu aga barattutti akka fedhetti fuudhuu danda'a. Mushiyaanii Abashaa osoo hin ta'in nama keenya yoo osoo hin ta'in Arabayyuu akka fedheef fuudhuu danda'a. Ilma dhiiraatiin akka fedhe ta'uu danda'a. Garuu mucaan kun ofirratti rabbiin sodaatee ilmoo wansaa sanallee yaadee waan akkasiif malee gowwaa yookiin immoo nama isatti heerumu dhabuu miti Sa'id. Maashaallah inni nama tartiiba qabu gaafa duraarraallee isinitti manni isaa keessi mana akka Arabaatti jiraachisaa iyyuu jaartiisaa waan qabuuni gaafa akkasittiin waan horatiin iyyuu maashaallah sirriitti dalagatanii jiraatu lamaaniin jechuudha. So akkammaa kanaaf warri isaan hin galiini. Kanas ta'ee sana ganama Roozaan dhugaadhaan dhuftee yookiin Sumeeyyaatu ergee anni shakka nama gadhiifa manaaf godhaan asirratti yaani waan hin argin tokko hin ta'a jedheeni malee ta'eera jechaan jiru. Akkuma gaafa duraa ofitti waamtee habiibti jettee akkana dadaabbaftee mucayyoo kana waan ishiin goote rabbiin kun haa beekuuti. Kasi heeruma jettee gammaddee kun amaaree fan jirre kana gannu guurtee Roozaan keenya gaafsanas egaa nu gammachiifte. Deebinee immoo itti aarree jirra hundi keenya maaliifiyyuu inni haafa'ee mucattii biyya kiyyaa argadhe jedhee maashaallah Sa'id baay'ee tokko gammachuu qaba ture. Gammachuu isaa sanarra dhaabbattee immoo gadda guddaa itti naqxee jechuudha Roozaanii. Maaliifi ega Sumeeyyaa sodaan qabaanne ega onnee jajjaba qabaatte ega futtamanummaa qabaatte Sa'id si horatu mitiiti abbaa fedhe faana yoo jaalalli si mo'ate yoo deemte jaalalaaf jettee mo'amuun
qaanyii tokkos hin qabu waa takka illee miti. Kanaaf iyyuu yoo dhugaa taate roozaa keenya gaa dhugaa godhii mucaa hin miidhiin onnee isaa hin miidhiin inni illee hedduu sodaatee jira. Maaliif iyyuu waan akkasii hedduutti deddeebi'ee jira Sa'iid jechuudha. Inni namaaf shira hin qabu sharri hin qabu keerumaan nama jala deema mucaan kuni isatti garuu shiraaf shirri namni jala deemuuf ani rabbiin kun haa beeku. Isin illee hordoftootaaf kabajamtoota keenya gaa Sa'iid kana waan isaa akkana jedhee isiniif ibsuun iyyuu wallaalummaa jedhama. Maaliif iyyuu isinuu ni beektu ni argitanii rakkoon isaa sun osoo cinaa jiru bu'aa ba'ii meeqasoo argu keessi isaa too gubatu fuuldura ba'ee kolfee taphatee bashaasha'anii viidiyoo irratti argaa jirtanii nama miskiina cinallee ni dhaabbata. Dubartiillee ni kabaja garuu inni immoo dubartii isa kabajuu hin arganne agammaa jechuudha. Kanaafuu du'aayii godhaaf isin du'aayiidhaan bira dhaabbadha waan bira waan isaa goonu tokkittiin hin jirtu. Akkuma argitan egaa haati manaallee itti murteessitee jirti yoomuu fuutu jettee akka waan ishiin rabbi taatee egaa namni tokko har'a duutee namatti murteessaa miti. Ishiin illee infuutu akka waggaa 7 egaa waan ishiin akkas jetteef keessa ishii alla waalam nuti waan beenu tokko hin jiru. Immoonnis waan hin fuuneef takka hin jiru maali harki isaa fayyaa miilli isaa fayyaa ija qaba gurra qaba duniyaa yoo taateen qaba mucaan kun waan dhabe takka illee hin qabu namuma dubartuma imaana qabdu dubartuma jabduu dhabe malee Sa'iid wanti isatti hir'uun takka hin jiru. Waan takka waan dhabe hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf amala gaarii qaba nama hojiidhaaf walii fiiguudha waan biizinasa jedhamu nama yaaluudha nama hojiidhaaf tattaafatudha waan takka kun hojiidha yoo dhan Sa'iid maashaallaadha ofirra darbee namaanu ijoolleen keenya tokko baatee amma TikTok irraa kana sirbaa oltu faayidaa kan hin qabne maal isinii godha YouTube banadhaa dalagadhaa kana asiin baasaa dalagadhaa jedhee nama gorsu malee nama hisdummaa gas qabu miti. Kanaaf iyyuu nama keerii yaaduga yeroo baay'ee keeriin itti hin dhuftu waan badaa malee akkuma isiniin jedhe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya du'aa hin bira dhaabbadhaa warreen Sa'iidoo jaallattanii roozaa keenya gaa jechoota nani fayyadame kanarratti illee atis na of galchiyoon balleesse isinillee hordoftoota kiyya egaa aga viidiyoo biroon walitti deebinutti galatoomaa jiraadha.